Instituutiin Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo aadaa, duudhaa, seenaa fi seeneffama Oromoo guddisuu fi jijjiiramaan booda hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjechaas jira. Instituutiinichi tibbana kitaabilee qo'annoo fi qorannoon qopheesse garaagaraa duudhaa, seenaa, aadaa, afaanii fi aartii uummata Oromoo calaqqisiisan qorannoo irratti hundaa'ee barreesse qarshii miliyoona 25 olitti tilmaamamu dhaloonni akka irraa baratuu fi biiroo barnoota Oromiyaatiif gumaacheera. Hojiiwwan qorannoo seenaa Oromoo gabbisan hedduun instituutichaan hojjetamaa kan jiruu fi aadaa dubbisuu dargaggootaa guddisuufis kitaabowwan garaagaraa qophaa'aa jiru. Instituutiin keenyas dhimma qorannoo Oromoo, dhimma aadaa, seenaa fi aartii afaan Oromoo guddisuu, qorqalbii Oromoo ol kaasuudhaaf hojii babal'aa hojjechaa jirra. Yeroo kana hojjennu immoo waggoottan darban akkuma beekamu dargaggoota Oromoo kora adda addaa qopheessuudhaan hojii babal'aa hojjechaa dhufnee as geenyee jirra. Kora qorannoo Oromoo qopheessuun irratti aadaa dubbisuu dargaggoota keenya akka gabbatu, aadaan hojii akka fooyya'u, duudhaa ganamaatti dhaloonni akka deebi'uuf hojiiwwan jalqabne qabna. Kana fiixaan baasuuf guyyaa irraa kana biiroo barnoota Oromiyaa waliin ta'uudhaan kitaabolee hangarraatti barreessinee kuusaa qabnu dhaloota biraan akka ga'uuf guyyaa irraa kana saganteeffannee jirra. Gumaacha biiroo barnoota Oromiyaatiin gumaachinee manneen barnootaa bira akka nu ga'uuf wanni qorannu golatti yookaan shelfii irratti akka namne qorannoon nu qorannu hayyoonni keenya qorattan hawaasa keenya bira akka ga'uuf kaayyeffannee guyyaa irraa kana sagantaa guddaa kana qabanneeti kan jirru. Qorannoo fi qo'annoo geggeeffameenis seenaa, aadaa, afaanii fi aartii Oromoo irratti seenessi dogoggoraa hawaasa kanarratti barreeffamee ture sirreeffameera. Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo inni guddaan afaan Oromoo beeksisuudha, afaan Oromoo qorachuudha, afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuudha. Oromoon afaan akkamii akka qabu, afoola akkamii akka qabu, ogbarruu akkamii akka qabu, luga akkamii akka qabu, galmee jechoota akkamii akka qabu qorannoo fi qo'annoodhaan baafne bu'aa qorannoo maxxansinee uummata biraan ga'uudha. Galmi keenya inni guddaan immoo dhaloota afaan isaatti boonu, eenyummaa isaatti boonu, maalummaa isaatti boonee ijaarsa biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu uumuudha. Kaayyoon biiroo barnoota Oromoos kanarraa adda miti jechaadha. Seenaadhaanis of furanne akkasuma. Seenaa uummata Oromoo qixa guddummaa Oromootiin qorachuudha. Biyya kanaa keessatti seenaan Oromoo haa ta'u seenaan biraa saboota biraa akkaataa hin taaneen barreeffamaa kan ture karaa dabina qabuun karaa jallina qabuun. Seenaa Oromoo madaaluu danda'u, guddummaa Oromoo ibsuu danda'u qoranne biyya kanatti beeksisuu, addunyaatti beeksisuu, Afrikaatti beeksisuudha. Dhaloota seenaa isaatti boonu uumuudha. Biiroon barnoota Oromiyaas kanadhaan hojjechaa jiru. Qabatamaan manneen barnootaa keessatti, oolmaa daa'immanii irratti, sadarkaa tokkoffaa irratti, sadarkaa lammaffaa irrattis kana bal'inaan hojjechaa jira. Aadaa irrattis hojjennu akkasi. Aadaa uummata guddaa kana beeksisuudha. Karaa saayinsawaa ta'een, karaa bilchina qabu qorachuun addunyaatti beeksisuu, uummata aadaa isaatti boonu, duudhaa isaatti boonu, safuu isaatti boonu oomishuudha jecha. Gama kanaanis olaalle biiroon barnoota Oromoo kanarraa adda kan ta'e miti kan hojjechaa jiru. Naanna'ee galmi keenya inni guddaan dhaloota eenyummaa isaatti boonee, afaan isaatti boonee, seenaa isaatti boonee, aadaa isaatti boonee, aartii isaatti boonee ijaarsa biyya kanaa keessatti sirna dimokiraasii biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu uumuu danda'udha. Biiroon barnoota Oromiyaas kana hojjeta. Kana godhaa jira. Hojiin qorannoo qoratamees bifa kitaabaan dhaloota bira gahuun dhaloonni aadaa, seenaa, afaanii fi aartii isaa beekee of ta'uun ijaarsa biyyaa keessatti shoora isaa baachuu akka danda'u gochuu kaayyeeffatee gumaachi kitaabaa biiroo barnoota Oromiyaatiif taasifameera. Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo inni guddaan afaan Oromoo beeksisuudha, afaan Oromoo qorachuudha, afaan Oromoo afaan saayinsii fi teekinooloojii taasisuudha. Oromoon afaan akkamii akka qabu, afoola akkamii akka qabu, ogbarruu akkamii akka qabu, luga akkamii akka qabu, galmee jechoota akkamii akka qabu qorannoo fi qo'annoodhaan baafne bu'aa qorannoo maxxansinee uummata biraan ga'uudha. Galmi keenya inni guddaan immoo dhaloota afaan isaatti boonu, eenyummaa isaatti boonu, maalummaa isaatti boonee ijaarsa biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu uumuudha. Kaayyoon biiroo barnoota Oromoos kanarraa adda miti jechaadha. Seenaadhaanis of furanne akkasuma. Seenaa uummata Oromoo qixa guddummaa Oromootiin qorachuudha. Biyya kanaa keessatti seenaan Oromoo haa ta'u seenaan biraa
saboota biraa akkaataa hin taaneen barreeffamaa kan ture karaa dabina qabuun karaa jallina qabuun. Seenaa Oromoo madaaluu danda'u guddummaa Oromoo ibsuu danda'u qoranne biyya kanatti beeksisuu addunyaatti beeksisuu Afrikaatti beeksisuudha. Dhaloota seenaa isaatti boonu uumuudha. Biiroon barnoota Oromiyaas kanadhaan hojjechaa jiru qabatamaan manneen barnootaa keessatti oolmaa daa'immanii irratti sadarkaa tokkoffaa irratti sadarkaa lammaffaa irrattis kana bal'inaan hojjechaa jira. Aadaa irrattis hojjennu akkasi. Aadaa uummata guddaa kana beeksisuudha. Karaa saayinsawaa ta'een karaa bilchina qabu qorachuun addunyaatti beeksisuu. Uummata aadaa isaatti boonu, duudhaa isaatti boonu, safuu isaatti boonu oomishuudha jecha. Gama kanaanis yoo laalle biiroon barnoota Oromoo kanarraa adda kan ta'e miti kan hojjechaa jiru. Naanna'ee galmi keenya inni guddaan dhaloota eenyummaa isaatti boonee, afaan isaatti boonee, seenaa isaatti boonee, aadaa isaatti boonee, aartii isaatti boonee ijaarsa biyya kanaa keessatti sirna dimokiraasii biyya kanaa keessatti dammaqinaan hirmaatu uumuu danda'udha. Biiroon barnoota Oromiyaas kana hojjeta. Kana godhaa. Gumaacha kitaabaa marsaa lamaan kennamuun marsaa jalqabaan kitaabonni aadaa, duudhaa, seenaa fi safuu sirratee hayyootaan barraa'ee 60,000 kan kennamee fi marsaa itti aanuun 40,000tu gumaatama. Nuti immoo waan qabatamaan qoranne kana waan hayyoonni keenya qoratanii bu'aa qorannoo bifa kitaabaatiin maxxansan kana qabatamaan dhaloota eenyummaa isaa sirriitti beeku, dhaloota safuu isaa sirriitti beeku, dhaloota duudhaa isaa sirriitti beeku. Waan barate sana immoo qabatamaan achitti shaakaluu danda'u uumuun kan danda'amu waan asitti hojjenne kana biiroo barnootaatiin kenninee dhaloonni keenya dargaggoonni keenya yoo kana barachuu danda'eera jechaadha. Yoo kana barachuu danda'e jechaadha. Dhaloonni eenyummaa isaa gatee, safuu isaa gatee, duudhaa isaa gatee addunyaa irratti guddate hin jiru. Sabni safuu fi duudhaa isaa gatee addunyaa irratti guddate qaroome hin jiru biyya kana lafaa kanarra jechaadha. Biyyi kamiyyuu, uummanni kamiyyuu, sabni kamiyyuu kan qaroomuu danda'e, kan guddachuu danda'e eenyummaa isaatti booneeti, eenyummaa isaa sirriitti barateeti, safuu isaa sirriitti barateeti, duudhaa isaa sirriitti barateeti. Akka Oromoottis qaroomuu kan dandeenyu, guddachuu kan dandeenyu biyya kana keessatti saba guddaa humna qabu uumuun kan danda'amu yoo sabicha dhaloota sabicha keessa jiru eenyummaa isaa sirriitti barsiisuu dandeenyedha, safuu isaa sirriitti barsiisuu dandeenyedha. Gama kanaan biiroon barnootaa hojii raajii hojjeteera dhuguma isinitti himachaadha. Sirna gadaa barsiisuudhaan, safuu Oromoon qabu barsiisuudhaan qabatamaan oolmaa daa'immanii irraa kaasee jechaadha. Yoo akkas gooteedha saba tokko ceesuu kan dandeessu. Yoo akkas gooteedha saba tokko dhaloota tokko injifataa taasisuun kan danda'amu ta'e. Kanammoo nutis galmi keenya isa dhumaa kana waan ta'eef aadaa irratti, afaan irratti, seenaa irratti, aartii irratti waan hojjetame kana waan isaan achitti hojjetan san waliin wal madaaluu karaa danda'uun qabatamaan immoo isa cimsuu karaa danda'uun kitaabota asitti hojjennee qopheessinee maxxansinee kana bu'aadhaaf otoo hin ta'in dhalootichi eenyummaa isaa akka beekuuf waan ta'eef galmi keenya inni dhumaa. Dhalootichi aadaa isaa akka beekuuf waan ta'eef galmi keenya inni dhumaa. Dhalootichi afaan isaa fi aartii isaa akka beekuuf waan ta'eef galmi keenya isa dhumaa. Isaan immoo qabatamaan waan achitti dhaloota barsiisaniif gama kallattii kanaan waan asitti hojjennu kun dhaqee qabatamaan uummata keenya bira akka ga'uuf, dargaggoota keenya bira akka ga'uuf, barataa keenya bira akka ga'uuf kana kenninee jirra. Kennaa kana yoo kenninu gammachuu guddaa nutti dhaga'ama jechaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kitaabni kun marsaa lamaan kan kenninu. Marsaa calqabaa kitaabota 60,000 kan kenninu jechaadha. 60,000. Kitaabni keenya tokko gara qarshiitti yoo tilmaamne gara 750ti. Yoo xiqqaate immoo 100 isaa gadi ta'uu danda'a. Gidduu galeessaan qarshii 300 yoo tilmaamne 60,000 marsaa calqabaa kenninu kun gara miliyoona 15 dhufa jechuudha. Marsaa calqabaa irratti immoo ittaanee maxxansaa kan baanii fi ittaanee kan fudhatan 40,000dha. Walii galatti biiroo barnoota Oromiyaati kan kenninu kitaabota
100,000 ta'uudha. Kitaabota 100,000 kana yoo kenninu afaan irratti, aadaa irratti, seenaa irratti, artii irratti bu'aa qorannoo kana yoo kenninu walumaa galatti kitaabota 100,000 yoo kenninu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Isinillee baga gammaddanii nutillee baga gammanneetti. Beekumsi xabboon hawaasa keessa jiru kan saayinsiin walitti dhufanii bifa kitaabaan hayyootaan barreeffamuun kitaaba barnootaan cinatti eenyummaa uummatichaa dhaloonni akka beekan taasisa. Instituutiin kun hayyoota Oromoon hin qabdu jedhamu yuunivarsiitii keessa kanas instituushinii keessa jiru. Akkasumaanis immoo hawaasa keessa deemee beektota maanguddoota seenaa uummataa qoratee kitaabota gara gosa 30tti siqan uummataaf dhiyeessee jira jechaadha. Hojiin kun hojii namni tokko asoosama daree keessatti taa'ee ofitti cufee daree keessa taa'ee barreessuun baay'ee isa caalaa hojii ulfaataa hojii jabaadha jechaadha. Hojiin barnoonni nu kenninu kanaanoo kan hin dabalamne ta'ee gatiin qabu faayidaan qabu. Namni tokko barate kan jennu saayinsii addunyaa kana irratti jiru kalaqa jiru beekee baratee qayyabatee isaan jabaa ta'uun gahaa miti. San barachuun waan faranjiin hojjette waan addunyaa bakka biraatti irratti hojjetame ilaalanii qayyabatanii ani beekadha jechuun daran nama guutuu nama taasisu. Nama tokko guutuu kan taasisu waan saayinsiin uume qayyabatanii eenyummaa ofii, seenaa ofii, sona ofii, aadaa ofii, waa'ee hawaasa ofii yoo beekan. Beekumsa xabboo hawaasa keessa jiru yoo beekan. Beekumsa saayinsiin yoo walitti hidhaan beekumsa guutuu ta'a jechaadha. Barnoota gadaa karikilamii keessa galchinee barsiisaa jirra. Barnoota safuu barsiisaa jirra. Waa'ee hojii uumuu kid entrepreneurship kan jennu barnoota ogummaa barsiisaa jirra. Yaa ta'u malee barumsi nuti barsiisnu sun gahaa miti jechaadha. Ijoolleen waa dubbisuu qabu. Waan dabalataan jiru kan hayyoonni keenya sirritti hawaasa keessa deemanii qoratan beektonni yuunivarsiitii gara garaatirraa walitti dhufanii hojjetan walitti finnee tekstibuukii nu barsiisnu sanirraa kan ijoolleen dabalataan yoo kan qayyabatan ta'e nama guutuu ta'uu jechaadha. Kanaafuu instituutii keenya hojii guddaa kan hojjete. Yeroo baroota gabaabaa kana keessatti kitaaba gara 30tti siqu gosa adda addaa kan aadaa, kan seenaa, kan safuu, kan tapha ijoollee, kan adda addaa kan waa'ee diinagdee Oromoo waan hundaa kan of keessaa qabu kan tolcha waan ta'eef kan barreessa waan ta'eef beekumsi kun ijoollee keenya dhaloota itti aanuuf kan sirriitti ifaajanii hojjetan waan ta'eef kanaaf galata guddaa isaanii fi hayyoota isaan qindeessanii hojjetan hundaaf baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Kitaabileen deeggarsaan argaman kunneenis dhaabbilee barnootaa keessatti dhaloonni aadaa, duudhaa fi seenaa isaa akka beekuu fi babal'isuuf shoora olaanaa qaba. Walumaa gala instituushinii 34 ol ta'u qabna waan ta'eef kitaabota nuu kenname kana fuunee instituushinii kana keessatti laayibireerii keessa goonee laayibireerii kana keessatti namni hunduu akka dubbisu kan goonu ta'uusaa waadaa galuun barbaada jechaadha. Oromoonni as Itoophiyaa keessa qofaa miti yookiin Oromiyaa keessa qofaa miti kan jiranii Oromoon addunyaarra jira jechaadha. Biyya adda addaarra jira. Biyya Afrikaa, biyya ardii addunyaa kana keessa waan jiruuf kitaabonni kun bifa soft copytiin pilaatfoormii onlaayinii yoo ta'an karaa tokkoon namoonni kitaaba kana subscribe yoo godhan yoo bitatan koostii recover gochuun hin danda'ama. So carraa kanaan Oromoonni addunyaarra jiran biiroon instituutiin qorannoo Oromiyaa pilaatfoormii kana kan tolchu taanaan bitatanii dubbisuu hin danda'u. Waa'ee seenaa isaanii ijoolleen biyya alaa jiran seenaan isaanii maal akka ta'e akka baratan kanas yoo gochuu dandeessan gaarii ta'a jedheen amana. Fuula duras instituutii kana wajjin hin hojjenna. Kitaabni gara 100,000 waliigala ta'u kan marsaa duraa 60,000 itti aansinee 40 fuunu kuni duratti teenyee kabajama obbo Zinaawu wajjin herregaa turre. Gatuma xiqqaa jiddugaleessan kitaabni gurguddaa jiru jiddugaleessuma ammee qarshuma 250 yoo baay'isnu miliyoona 25 ol gumaachee jechaadha instituutiin kun beekumsa akkamitti gara diinagdeetitti haa ta'uuti garuu seenaan afaan waan gatiin tilmaamamuuti akkuma duratti Dr. Dirribaan jedhe waan guddaa kana uummata biraan hin geenya.
Egaan daawwattoota keenya Inistituutiin Qo'annoo fi Qorannoo Oromoo aadaa, duudhaa, seenaa fi sirna uummatichaa sadarkaa addunyaatti beekamtii hunda galeessa kennuu fi hojjechaa jiru haa tumsinuun dhaamsa qophii keenyaati. Horaa bulaa dagaagaa.